jaarsi wallollee ijoollee walloo haa qabu warri arsiillee ijoollee arsii haa qabu wali amma wal amanuun dhabamee jira maaliif amma sheerriyaadii fakkeenya yoo fudhanne rabbi barakaa isaanii haa godhu rabbi umrii isaan haa dheeressu ka'anii akka nama tokkootitti nama guddaa ta'u waliin aalima ta'u waliin dhaabatanii jechuun rakkoo oromoo gartee gasii lamaan hedduu jiru kaarsiillee narratti kaaya mataa kiyyarra kaaya kawolloollee narra kaaya rabbii jedhaa lola kana dhaaba'aa jedhan ijoollee rakkoo keessa jirtu ijoollee qabamte san gannaa lakkisaa jedhan amma gaafsan akkana jedhan silaa dubbii sanirra tarteen jirtu ijoollee dhuftee mana isaanii keessa seentee dubbii zoorsisanii akka waan inni jaarsummaaf taa'eeti dubbii zoorsisanii maal godhan si fakkaate dubbii zoorsisanii akka waan inni jaarsummaaf taa'ee wayii godhanii mana ebaluunu haa ta'u jaarsummaan jedhanii mana filatu seenan silaa maaltu dursa maarree eeganu kadhattanii isinii dhaabanne garanaallee isinii dhaabanne garasiillee isinii dhaabanne ijoollee gallakkifna miidhama kennammoo booda isinitti himannaa waan rakkanne isinii himannaa waan rakkanne isinitti himannaa jedhanii silaa dubbii jalaa galan jechuu kanaafi waan kana ta'eefi ammallee dubbii kana osoo jaarsummaan hin qabamin jaarsummaan qabamuun gaafa gartee jarri gara lachiyyuu dubbii kennatanii lolarraa harka fudhanne ijoollee kunnoo jaarsa kennine jedhanii gama lachiyyuu miidhamaan jiru hundi isaa gama seeraa gama gartee jaarsaatti kenname nageenyi bu'ee wanci kun dhaabattee namni walloon arrabsu namni arsii arrabsu namni gartee gasii immoo sheeka arrabsu namni gartee nama jaarsaa arrabsu hundi isaa miidiyaa kanarraa gadi bu'ee lafatti deebi'ee jaarsummaan jiraata jechuudha jaarsummaan jiraata yoo kun hin jirre hoo yoo kun hin jirre bilaashuma xaaraa jirra jechuudha kanaafi namni hundi nama mas'uula gartee gasii ijoollee kanarratti ijoollee kan an hin qaba ijoollee kan an hin fudhadha ijoollee kana hin dhaabsisa fakkeenya amma Sa'iidii fi ana fa'arra kaayaa turan ijoollee kana dhaabsisaa rakkoon kun akka hin deemne jedhanii Sheekh Muhammad Sa'iid aga isaan waldhaanaa turan hin beekaanis narraayyuu bilbilli ka'amuu didee dadhabnee itti dhiifne jechuu loluma kanaa hin dhaabsifne jennee loluma kanaa hin tasgabbeessine jennee karaa keessaatiin bilbilaa turre jedhan namni nama itti dhiyaatu yoo tahe malee nama dura sirritti keessatti waliin jiraatu yoo tahe malee ana fidaniitumaan ebaluu bilbil kamaali bilbil anaaf kamaal qubool hin qabnu fakkeenyaaf dhaqii kamaali bilbili waan kana dhaabi jedhiini ofii of limbeen waliin nyaannee dhunnee hin qabnu wal keessa harka hin qabnu bilbila narraan kaasu kanaafi wanni kun rakkoon kun dhaabatutu dursa jaarsummaa duraa yoo kun hin dhaabanne akkami jaarsummaa ta'e itti fufu waan jedhamanillee gaafiinatti ta'a kanuma jedhanillee yaaduma kamaal qabu kana qaba durarraallee ammallee ka dubbataa jiru rakkoon kun haa dhaabatudha rakkoon kun gaafa dhaabate maaltu wali isin fide jedhanii waan tokko gabaabsaa laala wanni gabaabbatee laalamuu qabu wanni amma asirratti deemu jaarsummaa miti tokkoffa jaarsummaa miidiyaa kanarra laallaa jedhee namni dhufaa jiru hin jiru aalimman teennallee ka gamaa gamanaatu ka jiru aalimman nuti akka biyyaatitti qabna jaarsummaa laaluufi miti gabaabduu waan kana dinniinuudha wanni deemaniif achi booda karaa kam deemamaa gaafa dubbiin lafa gabbuute akkamitti deemnaa sani warri lafaa warri jiru irra mari'achuu danda'a amma yoo dura nuti erganneetiin golii taaneetiin jamaa kana maarree goone mana ebaluu mana gosa akkasii namuu waan kanarraa qulqulluun hin jiru tokkoon hawaasa tiktokii kana gubbaa jiru olii yoo himne dhugaa amma wanni ta'amuu qabu akkami goona akkamitti hawaasni keenya guutuun har'a bakka takkatti argamuu qaba kanarra mari'adhaa akkamin laalamaa miti sani aalimman qophaayanii dhufaa jiran keessattuu nuti warri tiktokii kanarra waa mara dura oliiga oofaa jirru mee hadha aalimman warruma akka Sheekh Abdullatiif warruma akka Sheekh Abdurrahman Daawaa yoon orabbi nuu fidee dhufan Sheekh Amin Ibroo namoonni kunniin cuftuu waan kanarratti akka argaman qopheessinee murtii fi dhaamsa aalimman kana yookiin eebbifamuu yookiin abaaramuu warri badii kana dalagaa jiru haa itti laallatu jaarsummaa osoo taate waggaa eegii tiktokiin banamee jaarsummaa ittuma jirra takkaa furmaan hin dhufee hin beeku kanaafi mana kamitti ta'aa maarreetti ta'aa tanaafillee walloluu waan barbaachisu natti hin fakkaatu yoo dura wannaa namatti labsaa jiraannee fi diduu danda'a namuu bakka fedhe ammoo har'a
carraan namoota badii dalagisanii fi miti ka kennameetiin irratti hojjechuu jirru. Namoota miidhaa geggeessaaruuf miti. Aalimman nagayaa warra lafarra jirantu waan deemamaa jiru kanaaf dinniin wanni deemnuuf. Asan bira tare gara itti deemu hawaasuma kanatu laallata jechuudha. Wanni deemnuuf kana malee jaarsummaa mana ebaluutitti nu addaallanii maarree osoo hin taane afaan tokkoon kan walloon bakka walloof hin dubbanne kaarsiif hin dubbanne aalimman diiniidhaan hawaasa kana umrii isaanii guutuu uummata kanaaf jiraatantu murtiilee fi dhaamsa takki eebbifamuu takki abaaramu dabarsuudha wanni deemamuuf malee haasaya wanna asirratti kashlabbee badii hawaasa irratti dalagdee waliin haasayuu fi miti kana beekaa mallee. Mana kamirratti goona mana kana mutaa'eedhaati kafeeta rakkoo miti. Ammootu keessummaan dhufutti jirtu kabajaadhaan yaada qabatanii dhufan dabarsanii hawaasni kunillee haga danda'ame gaafa walarra baatu nama 20-30 taa'aa miire gaafa aalimman tun dhufte jala taa'ee waan isaan dhufaniin dhageeffachuudha qaba wanni jennu. Kanuma ustaazaan fi amma wanti tokkoon ilashee waan shee oroon jedhan irratti waa mormu wanni waliin qaaqanuutu biyyeessan biyya marsaanuu sheekkan kunniin dubbisuudha qaban duriyyee sunis nama irraa baasufnee namni sun nama jalaan haasofnee karakkoo oofaa jiruu isa ila waan tokko waliif beekuu qabna obboleeyyaa. Duriyyeen asirraa ooftu jennee oma duriyyee kana qaannee asirraa bu'uu miti. Amma ka waliin nu buusaa jiru, ka qaaqaa fi jiru, ka ulamaa illee biyya fagoo sanirraa bahee gama gartee gasii immoo Finfinnee dhufeef waa'ee duriyyee kun jabaatee jennaan. Duriyyee waliin qaaqamuu qabaaju. Inumaayyuu yoo sheekkan dhufan kunniin an akka kiyyatti jechuun akka kiyyatti akka buyyaa hayaatitti duriyyee kana waliin qaaquu qabna. Duriyyee kana ofitti dhiyeessuu qabna. Duriyyee kana maaltu si dhibe jechuun qaba. Maal rakkatte rakkoon kee maali nu himadhu jedhaniini balaa kana dhaabuullee hin dandeetta. Akkuma labsuu dandeettu dhaabuullee hin dandeetta dhaabii. Waan duriyyeen qabsiifte yoo duriyyeen hin dhaamsinii malee nuti waliin bu'ee wal abaaree wal arrabsee asirraa gala malee rakkoon furmaatan ta'u. Kana jala sarara hima. Abbaa feetanii himuu dandeessan. Abbaa feetanii himuu dandeettan. Kanaaf yoo kana karaa kanaan furame hin furama. Osoo furamuun ka gartee danda'amu ta'e herriyaadhi fuudha. Osoo furamuun ka danda'amu manguddoota gaarii gaafa hundi kenna santu. Oro. Dengat kale galgala masala fakkeenyaaf isinii kenna sheekota. Ama kun afarso zala jira fakkeenyaaf afarso dhufee jira baga dhufteen deemin afarso yoo balaaleffanne abaarree biraa deemna abaarree biraa deemna abaarree gartee biraa gaalla inni abaaratti yoo baarsaniifne gaxxuruurranne imimmaan boonneen abaarree jaran yoom dhiise imimmaan boonnee dhiigaa miti imimmaan boonnee abaarree yoom dhiise locha waan roobaan badadu kanaaf bifa kanaan osoo deemne waan jedhu qabaa abaarree biraa galuun hiika qofsa waan hin qabne natti fakkaata kaani namni hunduu Tina so ana fi ororatti isina shemusa me ade sani abani shemusa tufa
ايش سنك يعني يا هذا شيخ؟ بران قبوتو نما ندرج jiru kenname ustaad itti deebi'an ina sheekh tamaam dubbataa jira waan ta'eef موسى شيخ انه شيء تمام carraa ofirra dabarsanii isin taana meeshee nu hiyaa dubbatan yoo carraa qabaatan. Eh, السلام عليكم. dubbatan Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Afar sokoro Tamaami dhufeera. kenna sheek. Tamaam keessummatu waliin jira sheek. Tamaami kenna sheek. كلا أستاذ. naa kennitanii dhagahamaa jira abuyyaa dhagahama sagaleen kiyya Injira Qaama dhagabee. إنجرا بيكا دوبا سنان فن أستاذ بيكا دوبا سنان فن إسي كسن بيكا ليفم yoo وجه jiraate laa mee waa isinitti himeetiniin duuba na'aan fattanan uumaa isini himeetti malee ayyaada guddoo kennuun barbaadu reef waa nyaataa jirraa keessummallee nu bira jira amma maktaba jam'iyyaa keessa jirraa wanni jechuu barbaade ani ustaaz Abu Yahya illee keessanitti himee obboleessa keenya ustaaz Usmaan illee Oroo illee itti himee ture nama biraallee nam sagalee kakkaa'ee forri kalee galgala nu halkan haga sa'a lamaa teenne akka lakkoofsa biyya keenyatti haga sa'a akka biyya keessanitti sa'a lamaaf wayii akkas sa'a saddeetitti teenne jechuudha halkan keessa yooti kun uummata islaamaatiif waggaa hedduu dararaa mana hidhaa keessa turanii beektan hedduun keessan isaantu dhufaa jira isaan keessummaa qaban jiidha isaanii waliin ammaaf nu bira hin geenye nuti wanni durseetiin Abu Yahya illee itti himeef illee itti himeef akka waan kana qopheessaniif mana hin ta'a jettanii itti walii galtan mari'attan keessatti bakka hawaasni hedduun itti argamutti amma nama 5 irratti nama keessummaa biyya fagoorraa ka'e kana dhufanii yaada isaan dhufan amma dhufanii majlisa federaalaa dhaqanii sheekeen Haji Ibrahim waliin haasa'anii Dr. Jeelaan fa'aa waliin haasa'anii nama hedduu wajjin dhimma kanaa fi wanni ka'anii biyya san irraa dhufaniif ammallee immoo ummata lafarraa yoo waliin haasofnee ulamaa keenyan mari'annee sagalillee kenne kanatti hin dhiifnu ol baanee ummata keenya warra rakkoo kana qabsiises ta'u warra argitanii haa ta'u ummanni walloo arsillee jechuudha ulamaan walloo arsillee walitti dhufee yeroo takkaan du'aa'ii isaanii godhu yookaan du'aa'ii itti godhu tanarraa qullaa hin taatu san namni obboleeyyan keenya ka as keessa jiru kaa caasaa waan sanii qabullee haa beeku namni immoo badiin gaafamaa misni gaafamaraa badiin gaaf tokko jedhanii rabbiin guyyaa tokko nama qabaa rabbiin keenya haliimii idaa akhadha alquraa وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد جدا نمن هندو أنا بكا كنا جرا وني نكتي ونجرو جتشونتي ربي وقدرة وفيتين ويا تكون ما قبا ربي جلا به وليان كينا كا يجولين كينا كوفة أرسل
uffatanii gabbaanis kan uffata arginu galgala amarnaa nurra kaanirra akka Dr. Abdurrahim Nukaleessa akka Dr. Yusuf Nuuree ulamaa'ii warra argitanii biyyoota adda addaa keessa jiru warra argitanii isin itti amantanii waan kana nuu qabbaneessallee fala buusettan ka wallollee ka arsillee warrumammoo ammallee jeequmsa kana keessaa qooda qabu argitanii ittiin rakkoon tun isaan laalessitee fooloo guddifatuuf gariin argitee ittiin waan agadatuuf deemaa gariin immoo wanni sun isa dhukkubsee wanni ijoollee ilma namaatti irratti godhame sun isa dhukkubsee wanni akkanaa maa godhamatu argitee hinaaffatu lafaa isa kaasa hundaayyuu as nu waamtanii bakka hin taajettanitti akka sagantaan jalqabamuu fi ulamaan amma karaa jiran majlisa irraa ka'anii jam'iyyaa furqaan bira ga'uuf deemaa jiran ammaaf nuti keessummaa biraatti as nu bira jirus jiranii 15 waliin turre ka amma wallotti galee jiru jira inni halkanii guyyaa gaara irratti bahee ummata kan hordofa adda waa godhuu hin dandeen ulamaatti iyyee ulamaa nu qabee gamana as akka godhanii kanaaf insha Allah marri keessan bifa sanii bakka dubbiin kun hin dhaamne akiralli nama badaa التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار جنير قال رب صلى الله عليه وسلم نمني إسلام ما قبو أمنتاتك قبو لما يو والأجيس فلت بيك أجي فمفكا أجي سلم الرأي بالذات جلاني شيكني عدبتني كونوا شيء أستاذ تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. أسعد الله أوقاتكم بكل خير والمسرات والسرور والنور لله. بقى نجا الربين نودس كيس جرتاني يكم شيء نجام من خيريتي من نجارا الصلح خير ربي تجري نجارا ستي والوامي جاتي عندي كيسانو جزاكم الله خيرا. نقول أما أكو مثلا كيسموتا جرا كوالده فرقان جلتا وفي اللي دعاء بتواني كجيل جو دعاء وراني في
aswaamu qaqajeelillee ammoo jabaachuu hawaasa keenya ammoo waan badaa maqaa badaa kana akkanatti uummanni kun tokkuma homaa kulla namee nu argu jedhullee rabbitu isin arga yoo rabbi illee jecha rabbiin waan ammoo biraa isinitti fida jennee kanuma ilmaan teenna martuu ilmaan teenna ka wal lolaa jiru haga dandeenneen waamicha goonaa fi Rabbu silki san kaasanii deebi'anii wanni dhaamannu dhaamsi kama amma isaan jiran kanaa nu amma keessummaan dhufan kun maaliin akka dhufanillee namuu hin beekaa wanni tokko haqiiqaa jiru rakkoo jirtu tanaaf manaa bahan wanni warri majlisaa ka akka kamiisetti achirraa kaanii warri taniitiin biyya kanatti galan wallahi nama aalimaa nama tokko nama hoggaa 65 guyyaa takka osoo addan kunne hoggaa 65 halqaa ilmi barsiisa jaami alfunuun nama akkasitti achi keessa jira ummanni walla ulamaa guddaa qabaatu kan wajjiin haqiiqatan waa fooyyessu jedhee namni ilaalu hin jiru nuti akka jam'iyyaa qur'aanaatti manni keessa jirrus mana qur'aanaatti dhaamsi ulamaa kennallee itti waamne isin abdanneeti isin bakka jirtanii warra as keessa jirtan kun hundumtuu nama ofii beektan baabaa sheeriyaaditti sulhiin kun araaran duratti ummanni argite zulmiin mazluumeen sun zulmii san jalaa baafamuudha eegasii warri immoo gamaa gamana ibidda qabsiisu kun tawbaa deebi'ee ulamaa walloof ulamaa arsiitti uf kennee hin yoo nu bira gahanii jedhan mana itti isi walii galtanii ibaluun biratti bakka kanatti haa ta'u nama isin
dubbistan illee nama asirratti dubbatullee isinumatu nu godha. Nuti abdii keessan argitanii ulamaa kana waamni amaanaa kalee galgala nurra kaayaniif ka ulamaan nurra kaayanii kennaa haa eeggannu. Nama hin taajettan nuuf fida, mana eessatti taajettan nuuf qopheessa, itti waliin mari'aati. Yogga keessummaan nu bira gahan ishaaraa isinitti goonaa jechuu barbaadeetti afoon irraa bu'ee jira. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanaaf inshallah akkasii sun akka nurraa hafu kabajaaf jaalalaan isin gaafanna jechuudha. Ammaaf mee yaada namni qabu abbaan baabaan abbaan ijoolleedha. Yaada isaan qabanii Halo. Timeen wabira turi manguddaa. Baga rabbi wal agarsiisee jechuun barbaada. Obboleeyyan waan kana jalqabarraa kaafnetiin haga ammaatitti obboleeyyan teenna lamaan irratti dubbataatiin turre. Nuhini olumaa qabna, beekaa qabna, beekaa kenna mootii isa faana hoogganamna waan taateef wan taraanaa kenna xiqqoosi warri taane barreessu warri boode taraana malama bicha ofirraa qabdanii namni lama sunniin nama zala waan hin taane arrabsu barreessu tokko isaa jalatti nambisin azalaa xaragaa waa'ee nagaa waa'ee gartee tokkummaa waa'ee akkaataa akkamitti akka deemamu mari'ataa jirra waan ta'eef waa'ee arrabaa irra waan hin jirre forri moodeetaraa nama waan badaa barreessu kana hin jennu baga rabbiin walitti nu qabee hunduma kennayyuu wal nu garsiise an silaa wanni an barbaadu arra waa dubbachuu bor waa dubbachuu osoo hin taane ijoollee teenna afartoon amma kana tokko wanni ayyaadu seenan galmeessina yeroon tokko seenan naman dagatuun dalaginaa badii jedhan seenaa ammootiiniyyuu keenya xureessuu hin barbaannu dhaloota keenya abaaruu hin barbaannu ilmaan teenya abaaruu hin barbaannu warreewwan armee tanaan dura nama afurii kadheen gaddanuun jedhan wanti sun isin waliin jirraa bichaa nuun haidhanii warra san nuu qopheessuu takka seena galmeessinaa ooroo 300 beeksisa nuu haa baasutiin 2 namni as kee jiru kan dubbatu kun hundi bakka tokko nu argamee keessummoota keenya wajjiidhaan waraabamtee warsi nu jiran waa ooltutiin jedhaan gabaabinumatti jechuudha halkanii guyyaa iyyaa turan kanaaf nu homaa miti dhiifamallee nuun gaafatini obboleeyyan teenna tunini ilmaan teenna tun waan takkallee
jennuni waa guddoo dubbanne azoo beeka qabnu beeka kennarraa hin dabaru diin rabbii Mee yaada kana dubbatu isoo isii waa dubbadhee yoo ba'e wanna jedhee waa buyaa wama isin deeggaruu fi wama gaarii isinii ta'uuf wama agartee rakkoo jirtu tana furwayii yoo isinii dubbadhee oo. Wanti si tursiisu beektaa sii kennaa akka hin baane maaliifi namni wayirratti waan qaaqaa jiru waa xiqqoo takka wama nu maraafuu. Kennaa fi isatti aanee dubbadhaa ta'illee. Ustaazii kiyya haa kennamuufi isa haa kennamuufi obboleessa kiyya waliin qabadhu dubbadhu waan nama jedhu kana yoo lubbuu namaa taate yoo qabeenya taate waan obboleeyyan ta'een ilmaan ta'een irraa wal dhabdannuu fidaa isiniin jennee jirra qabannee obboleessa kiyya kana fakkaatu wajjin isin dhiyaadhaa bichaa barbaadan waan sirraa fuuna du'aa ifeenna asiin durallee waan guddoo ergaa dabarsinee viidiyoon gadhiifnee jirra waan hunda fudhannee muluu isii laallee waliin kasirreessinu ta'a amma yaanni keessan jettaniitiin nu bira dhaabachuu barbaanne sirraa jalqabeetti nama dhibbilee nuuf fiddeetiin kalaasa lubbuu namaa nama fudhate qabeenya acheessaniin booda jechuun hundaan finnaa jechuu barbaannetti. Akka ammoo nama ganda ofii namuma ganda ofiitti dhiyeessa. Maaliifi anamma waan buyaayaan yoo na tumatanis nan aarsu abbaa kiyya akkasuma ustaazonni kenna yoo na tumatan nan aarsan abbaa kiyya maaliif arsoomatillee arsooma takkitti walii qabna gandoomatillee gandooma takkitti ammoo akka oromootti dhiiguma walii qabna isin galee isaanis akkasuma akka ijoollee ganda ofii baala geemaa fiduu dhabanii wayii san xiqqishoo qaba ture galatooma ulfaadha ammoo ustaazota isaanii hunda fiddanii dhufuun hayyoota isaaniillee dubbisuun isinillee galatoomaadha ulfaadha inni lammataa ammoo duraan dursa eega wal geettan eega wal dubbiftan isaaniinillee mari'attanii isinillee mari'attanii isaanis gama isaaniitii nama islaamata duree irratti badii kana hojjechiisaa jiru jedhu qabattanii nullee isinillee gara keenya nama badii kana hojjechiisaa jiru jedhan qabattanii miskiina ammootu sababa keenyaan miskiin akkasitti tumamee miskiin akkasitti albeerreeffamee miskiin akkasitti wannaa nyaate sun akka dhuftaniin araaraan duratti mee isin martiyyuu ijoollee sanis qabaa fida akka nama tokkootti akka ilmaaniif akka agartee nageenyi nu jidduutti bu'uu barbaaddanii miskiina san isaanis gama isaaniitii odoo isin gaafatuun taane odoo isin ammoo achi dabartanii isin fidaa jechuun taane isaanis olomaa'iin isaanii ijoollee isaanii baalagee waan kana hojjechiisaa jirtu tana qabatanii miskiina biyyee nyaachiftan miskiina daaraa nyaachiftan miskiina albeerreebdan sana ka viidiyoon isaanii badhee jiru sana kennallee akkasuma ka viidiyoon isaanii badhee jiru ka agartee asii tumame san isinillee fidaanu jettanii isinillee isaaniin fidaa jettanii mari'attanii yoo ol baatanoo bareeda hin ta'u akka nama tokkootti waan jedhuuf ammoo lakkee ammoo dheengadda mana baabaa sheerriyaaditti daba ka miidhame jiraachuu danda'a ka ijji bade jiraachuu danda'a miskiina san ijaan agartanii araara kana buusuu barbaadammoo lakkee akkanumatti abdii bilisummaatii fi kiingi ahmadii fi hafarsoon dhiifama wal gaafadhaati uummata walloo dhiifama gaafadhaa deemaa jechuu barbaadammoo isinmee akkamitti araara kanaaf dhuftanii keessan lachiin iyyuu gaafii kooti achittis wal mari'adhaa waan kana isin afaan isin jidduu buusuu barbaade odoo ol baatanii anas fiddanii meeti miskiin isin jedhee harka isin darbuu odoo hin taane ka isaaniillee fiddanii harka isin dabruu osoo hin taane lafumatti waan kana tolfadhaa isaanis nama waan kana hojjechiisu itti dubbatanii ijoollee isaanii san dubbatanii miskiinni tumtan sana harkaa qabdanii miskiina biyyee nyaatu nama mara arge miskiina kophee hammama keessan deemu arraabu nama mara arge ka xiyyiitii itti qaban nama mara arge addunyaa guutuu arge isin qofaa miti kuni waan sodaatii miti ammoo nama hunda arge ka agartee
Garbuur silaa sha'iira re'ee arabni nyaachiftu nyaatu nama maratu argee. Asiillee ka akkasitti uumamu nama mara argee. Isinillee lafatti nu gaafattanii dura mee ijoollee sana harkaa qabdanii miskiina sana harkaa qabdanii jettanii nu gaafattanii isaanis achii eega fiddan ijoollee isaanii gaafatanii yoo kana fiddanii akkuma hawaasni martiyyuu miira keessa galee gamagaman illee miira keessa galee miskiina san ijaan argee gammadee araarrisu yoo bu'e hoo yoo ammoo miskiina san odoo ijaan hin argin isinillee ijoollee walloo dhiifama gaafadha isinillee ijoollee arsii dhiifama gaafadha jechuun ani hin tumamne ijoollee walloolee kagabasii badii kana dalaysiisaa jiru hin tumamne miskiina waan kana hin beeynetu biyyee nyaate miskiina waan kana quba hin qabnetu akka malee reebame tumame dhugaa miskiina sanii barbaadu yoo barbaadan haqa akka nu araaramnu yoo barbaadan olomaayii isaanii ka amma yaamtan hundaan achitti waliin mari'adhaa lafatti mari'adhaa ijoolleen nama kana tumsiifte ni beeyti dhibbaan dhibbatti ijoollee san ta biyyee nyaachisiisuu turte ta gastii irra fiddee tumsiisuu turte ta agartee albeen diddiruu turan ka dhiiga isaaniitu argine meeqa ka funyaan irraa cabe meeqa kan agartee du'e jedhanii laxxafan gamanaas gamasiisis meeqa fidanii haa dhubamullee dhibamaallee haa ta'u haa dhukkubullee ni yaalata jechuudha hawaasni achi booda ni yaalata ijaan arge amma nama meeqa namni mucaasan ijaan hin argin maatiin biyyaa rakkatu hin du'ee hin jiraa namni quba qabu hin jiru jechuudha miskiina san anumarraa kaasi ka ijoollee walloo tumte ani quban qabu dhugaa yoo dubbanne ka ijoollee walloo fiddee asirratti biyyee nyaachisuu fi tumuu san qofa arga malee hin argu jechuudha isaanis kan asirra laayivii irra finnee tumnu sanii tumaasan qofa argan malee hin du'ee hin jiraa quban qaban. Kana dura araarri akka itti dhufu akkas natti fakkaata. Yoo lakkii hafarsaa gadi bahii uummata walloo dhiifama gaafadhatan amma dhiifama jedhee deemuu danda'a. Kingi Ahmadillee fiddanii lakkii hawaasa arsii dhiifama gaafadhu deeme yoo ta'anii dhufee dhiifama gaafatee deemuu danda'a. Garuu miskiinni biyyee nyaate sun miskiinni rasaasaan reebame sun miskiinni akkasitti garbuu sha'iira arabni re'eelee fiddu nyaachisan sun waan inni irra jiru namni quba qabu hin jiru jechuudha. Isaafi rabbi qofaaf beekaa jechuudha. Isaafi warra qabee isitume san qofaaf beekaa jechuudha. Warra inni harka jiru san qofaaf beekaa jechuudha. Sana fiddanii akkasitti yoo dubbattan araarris walitti nu fayya hawaasni kennallee akkasitti waliif fayya. Hawaasni kennallee akkasitti walii araaramaa yoo dhugaan ammoo hawaasa kanaa quuqamtanii yoo dhugaan miskiina sanii quuqamtanii olomaayii isaanii illee bantan yoo ammoo isin balleesse isin dura dhaabbadhee haasaa kanaa isin haasa'uuf dhiifama naa godhaadha garuu akkasitti irra yaada kiyya goola ba'ee isiniin jedha dhiifama. Galatoomi maashaallah tabaarakallaa waan babbareede yaada babbareedaa kaasee ture ka gaafiillee of keessaa qabu jechuudha. Gaafiillee of keessaa qaba. Gaafiillee of keessaa qaba. Gaafiin of keessaa qabu tokko dhiifamni isin deemtaniif kuni rakkatee yookaan miidhamee muka warra gartee dhaamsa nuun gahitu beeka nu amma dhaamsa isin himuu dhufne malee amma fakkeenya masalan ana sheettamaa bituu keessummaan isinit dhufaa jirraa manguddoo gartee egasii mootuyyuu Abu Yahya. Walloo waliin isinit dhufaa jirra. Nama walloo waliin isinit dhufaa jirra. Waan jedhaniifi waan kana gartee egasii immoo namni dhufuu qabuuf akkamitti akka dhufamuu qabu mari'atu akkamitti akka araaramuu qabnu mari'atu kanuma jechuun. Nama waa barreessu lalina qoya. Waan kana qabu. Obsi yaa dubbatan. Namoonni nu arrabsan ilaa nama ustaazota amma jalatti Abu Yahya. Eega yeroo tokko. Ustaaz dhiifama yeroo tokko daqiiqaa takka bicha
obboleessa kiyya gaafii ni gaafatirraa waa yoo jechuu ni barbaade. Tokkoffaa yaanni ati jetti bareeda. Wanni dubbannelleen kanuma. Waan jette Oromoon mammaagtee bishaan arganin loon fuudhanii loon arganin laawwee fuudhanii iddoo waa jiran gamaa gamarayyuu addaan baafnee wanni lubbuu namaatu nurra dubbanne maal? Namni sunuu yoo argame lubbuu namaatiif dubbanne nu qabeenya dhiimiti lubbuu namaati dubbataa jirra. Nu yoom waan araaratu iyyuu dubbanne. Lubbuun nama saniitu jiraaf jiruu isaatiyyuu baraka dubbataatiin jirru jechi kan keessirriidha. Nu warra gara garaa jiru kan nama san harkaa qabu gamaa gamanallee hunda isii mataa keenya gubbaa jirti fida yoo lubbuu namaallee yoo taate lubbuun namaa bakka argattee yoo qabeenya irra wal dhaban qabeenya namaa bakka argatee dhugaan namaa achiin booda mul'atti du'aaf jira kennayyuu bakka inni jiru nuu gadi baasaa jechuudha irratti ka armaan dura iyyataatiin turre. Sheenillee kan irratti nu ijaaranii ustaaza waliin nu fidan warri sun walitti dhufee gara garaa gamaa gamanaa fiddanii dhibamaa kenna san du'aaf jira addaan baasaatii nu jaalataa yaalli isaallee nu gubbaa jira. Obboleeyyan teene irduun jiraatte takkittiin olomaa'otti obboleessi kiyyaa mati gaafatte ka walloon nu biran jirre walloon iyyuu teenumaa bakka walloo bu'uun dandeenya jenne abbaan fedhe waan fedhe haasa'uutiin ammoo gosummaa hin qabnuuti homaa nu biran jiran ilmaan teena ta walloolleen tulleen ilmaan teena isin lachuu ilmaan teena abbooman fudhanne oromaa'ii ka gosa dhibii ka gosaati miti ka rabbiiti wanni waliin murtiin ta rabbiiti. Kanaaf wanni dubbataa jirru kana har'a yoo dabalanne obboleeyya keessummaalleen dhufte sheekotii walloolleen nu argamaniiti karaa lachuuyyuu du'a jira keenya nuu fidaati. San irratti jajjabeessuu barbaadeeti wama xiqqoo wayiiti. Namni dhugaa wallo irraa bahee olumaan Finfinne irraa dhufee bakka tokkotti wal gahee akkuma gaafa duraa ummanni keenya sun ijoollee tana kadhateetiin hin jedhee kadhaa fi araaraaf dhufanii namni ammoo keessatti ijoollee tana eenyuun yoo qabne eenyuuf eenyu yoo finneetiin hin jenne wanni kun araarri kun furamaa dhugatti warra wallootiin illee abdii bilisummaa fi Kinga Ahmad irraa qabee hundi isaanii qajeela beekan. Waan kana yoo haasofni haa deddeebi'uu taate malee dubbii kana gamaa gamanaayyuu ijoolleen tummaarree nuu laalaa nuufi taa isinitti kennanne kunu diin jala gadi dhaabbanneetiin jirra. Nuti diin malee waan biroo hin qabnu wanni walitti nu oofe waan kana kanaaf nuu laalaa jedhanii gamaa gamanaayyuu dhufanii dubbii asaa kennatan. Osoo amma kunoo sheekonni dhufanii warri amma jam'iyyaa furqaa warri nuu qabe kunoo ustaazni dhufanii mee
teessan akkam ni gaafadhee gaafii kiyya naa deebistan sirriidha naa deebi'ee jira si akkuma yaade dhufaa jirtanis suni dhugaadha karaan sanum isa lammataati isa lammataa wanni isiniin jechuu barbaadu asirratti osoo ol baanee anaanis fidi jechuu dhiistanii dura achitti lafatti nu dubbistanii ijoollee gamasiitis lafatti dubbistanii isaanis ijoollee ofii lafatti dubbisanii isinillee lafatti nu dubbistanii namoota waan kana jiru waan kana keessaa qooda fudhate hunda isaa bakka tokkotti walitti qabnee akka ustaazota keenya kabajnee ustaazota keenya waliin gastii irra dhufnutti bareeda natti fakkaata. Isaan illee achitti dubbisanii qabatanii dhufanii nullee waan jiru qabannee dhufnee dhugaa jirus qabannee dhufnee akkasitti odoo ol baane natti tolaa waan jedhu dhaamsa kiyya kun. Isa lammataatiif ammoo araarri kun yoo bu'uu ta'e akkasitti dhufa karaa saniin dhufa lakkii abdii bilisummaa qofa dubbate achirra jedhee nama aaru jira lakkii hafarsaa qofa dubbate jedhee nama deemee boru dubbii biraa kaasu jira san dura odoo lafatti nullee ustaazota keenya lafa gannu buuftanii nu dubbistanii warra waan kana keessa qooda fudhate isinitti himnee waliin mari'annee ergasii ol baanee dhaamsa kooti hawaasni kunis akka dhagayu akka hawaasni kunillee garaa walitti fayyu akka miskiinni sunillee amma obboleettii asii qabaatuu danda'a warri qabame sun obboleessa asii qabaatuu danda'a beeraa qabaatuu danda'a inni cinqamte jechuudha lubbuun obboleettiis bakka gaala jala deemu wallaalee biyya biraallee haa ta'u kanaaf ammoo lafatti gadi buunee osoo akkas goonee baay'ee tokko natti tolaa isiniin jechuu barbaadaani yoon isinirratti waa dheeradhe ammoo dhiifama. Ayyee galatoome ulfaadhu horii bulii deebanii Abu Musaaf geeffattanii isin. Ustaaz sa'aatiin ga'ee jira sa'aatiin isaa funaadhanii amma keessaanillee bilbilaa turanii mana irratti qopheessinuu fi bakka itti hawaasa cufa yaamnu irra walii galaa. Mana kana akkuma gaddaa falmiillee kaasuu danda'a. Manni anuma akka walootitti mari'ataa jirra. Dhiibbaa ijoollee miidhaa jirtu kanarratti dhugaan hin goonaa yoo jiraate manni nun rakkisu. Yoo wanni rakkoon itti jiraatu manni rakkoon itti jiraatu mana kamiin yoo as keessa dhiibbaa goonee dubbii balleessuun nu keessa jiraate ararri hin jiru. Manaan fashaleessinee fakkeenyaaf mana ebaluu yoo godhan mana ebaluu san hin falmannan barbaannu mana ebaluu yoo godhan mana ebaluu hin falmannan barbaannu yoo jedhaniitiin hin jedhan kanaan dubbii dheereffatanii